Iraan boombii niwukileeraa oomishitee hojiirra oolchuuf torban tokko qofaa itti fudhatam. Kun gabaasa dhaabbanichi Ameerikaa qonnoo isaatiin mirkaneessee ifoomsedha. Lolli waraanaa abbaa giddu galeessaa hammaatiin gara lola kallattiitti ce'aa jiru kun addunyaa kanaaf yaaddoo guddaa ta'ee itti fufee jira. Iraan tarkaanfii haaloo baannaa misaayilota ishee sadarkaan ammayyummaa isaanii fiixee qaqqabee jiruun Israa'el irratti raawwattee miidhaa hamaa Israa'el kabajaa isheetiif dhoksitee danuu isaa qaqqabsiisuun xiinxaltoonni hedduun irratti waliif galu. Iraan halkan tokkotti misaayilota 200 ol magaalaa Tel Aviv dabalatee yeroo barbadeessitu halkanni sun Israa'eliif halkan gazzaa fakkaate. Daangaan qilleensaa Israa'el yeroo haala kanaan nyaaramu sadarkaan teeknooloojii humna ittisaa qilleensaa Israa'el yeroo salphatu muummicha ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu dabalatee ministeeronni Israa'el biroo yeroo boolla daannoo Yerusaalemitti qopheeffatan keessa bulan kun seenaa Israa'el keessatti isa jalqabaa ture. Haleellaa halkan sanaa hordofuun hanga yeroo kanaatti lammiileen Israa'el magaalaa Tel Aviv dabalatee biyya isaanii gadi lakkisanii baqachaa jiran baay'inni isaanii 15 qaqqabee jira. Israa'el tarkaanfii Iraan kanaaf haaloo baachuuf yeroo qophii ishee maraa xumurtee jirtutti dhaabbanichi Ameerikaan beekamaan CIA'n gabaasa biraa qabatee beem. Innis Iraan niwukileeraa boombii oomishtee hojiirra oolchuuf turtii torban tokko qofaa isheetti fudhatam kan jedhudha. Kun Israa'eliif ergaa guddaa qabatee dhufee jira. Hoogganaa waliigalaa Iraaniif dureen amantaa imaamni biyyattii Ayatollah Ali Khameneiin asiin dura biyyi isaanii meeshaa waraanaa balaafamaa lubbuu namoota hedduu galaafachuu danda'u niwukileeraa hidhachuuf akka hin barbaanne irra deddeebiin beeksisanii kan turan yoo ta'u, haalli nageenyaa naannawaa sanaa garuu ejjennoo isaanii kanaa isaan jijjiirsisuu hin oolle jechuun tilmaamni olaanaa kennamaa jira. Israa'el buufata gabbisaa niwukileeraa Iraan lafa jalatti ijaartee jirtu irratti haleellaa kan fudhattu yoo ta'e, gadi fageenyaan lafa jalaa buufatichaa waliin wal maddii yoo qabamu hammi miidhamaa buufata gabbisaa niwukileeraa Iraan kun gadaanaa ta'a jechuun tilmaama isaanii kan kennaa jiran xiinxaltoonni waraanaa. Misaayilonni Tel Aviv milkaa'anii buufata gabbisaa niwukileeraa Iraan lafa jala jiru baqaqsanii yoo haleelaniyyuu gaaga'ama mudatii tilmaamuun baay'ee rakkisaa ta'a jedhanii jiru. Buufata gabbisaa niwukileeraa Iraan lafa jalaa qabdu meeqataa kan jedhu dabalatee sadarkaa humna gabbisaa niwukileeraa Iraan kan CIA'n ifa godhee dubbii ijootii irratti gabaasa bal'aa qindeeffannee yaannee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenyaam yeroo maraati. Yooyyaa Shamaar Kafuun kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdha. Odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaam abbaa giddu galeessaa dabalatee kan gaanfa Afrikaa bal'inaan qindeessinee kan isin biraan geenyu ta'a. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanala YouTube keenya dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like, share gochuun waliif qooduu hin dagatinaa. Hanga xumuraa gabaasa keenyaatti Oromiyaa 24 News waliin turtii gaarii. Iraan boombii niwukileeraa oomishitee hojiirra oolchuuf torban tokko qofaa itti fudhata. Kun gabaasa dhaabbanichi Ameerikaa qonnoo isaatiin mirkaneessee guyyaa har'aa ifoomsedha. Lolli waraanaa abbaa giddu galeessaa hammaatiin gara lola kallattiitti ce'aa jiru kun addunyaa kanaaf yaaddoo guddaa ta'ee itti fufee jira. Iraan tarkaanfii haaloo baannaa misaayilota ishee sadarkaan ammayyummaa isaanii fiixee qaqqabee jiruun Israa'el irratti raawwattee miidhaa hamaa Israa'el kabajaa isheetiif dhoksitee danuu isaa qaqqabsiisuun xiinxaltoonni hedduun irratti waliif galu. Iraan halkan tokkotti misaayilota 200 ol magaalaa Tel Aviv dabalatee yeroo barbadeessitu halkanni sun Israa'eliif halkan gazzaa fakkaate. Daangaan qilleensaa Israa'el yeroo haala kanaan nyaaramu sadarkaan teeknooloojii humna ittisaa qilleensaa Israa'el yeroo salphatu muummicha ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu dabalatee ministeeronni Israa'el biroo sodaatanii yeroo boolla daannoo Yerusaalemitti qopheeffatan keessa bulan kun seenaa Israa'el keessatti isa jalqabaa ture. Haleellaa halkan sanaa hordofuun hanga yeroo kanaatti lammiileen Israa'el nageenya isaaniitiif sodaatan magaalaa Tel Aviv dabalatee biyya isaanii gadi lakkisanii baqachaa jiran baay'inni isaanii 15 qaqqabee jiraachuun Aljeeziraan gabaasaa jira. Israa'el tarkaanfii Iraan kanaaf haaloo baachuuf yeroo qophii ishee maraa xumurtee jirtutti dhaabbanichi Ameerikaa beekamaa CIA'n gabaasa biraa qabatee dhufe. Innis Iraan niwukileeraa boombii oomishtee hojiirra oolchuuf turtii torban tokko qofaa isheetti fudhata kan jedhudha. Kun Israa'eliif ergaa guddaa of keessaa qaba.
Hojii gaggeessaan CIA William seeraan boombii niwukileeraa oomishuuf torban tokko qofaa itti fudhata jechuun dubbachuu isaanii miidiyaan Ameerikaa NBC'n gabaasee jira. Dhaabbanni tikaa Ameerikaa CIA'n gabaasa kana kan qoodeem yeroo tarkaanfii naannoo baannaa Israa'el eegamaa jirutti yoo ta'u, gabaasii CIA kunis sadarkaa badhaadhinaa humna niwukileeraa Iraan irratti xiyyeeffannoowwan iccitii argatee qooduu isaati. Muummicha ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyahuun tarkaanfii haaloo baannaa Iraan irratti ni fudhanna kan jedhan irratti dhimma buufata gabbisaa niwukileeraa Iraan haleeluu irratti waan jedhan kan hin qabne yoo ta'u, garuu Tel Aviv buufata gabbisaa niwukileeraa Iraan haleeluu dandeessi kan jedhu gabaasaaleen garaagaraa qoodamaa turuun isaanii ni beekama. Iraan gama isheetiin Israa'el haleellaa kan raawwattu yoo ta'e, lolli waraanaa to'annoo alatee naannichatti mudachuu akka malu eeruun ishee kan yaadatamu yoo ta'u, akeekkachiisii garaagaraas gama ministeera jaalaa Iraaniin kennamaa turee jira. Konferensiin nageenyaa Joorjiyaa Ayislaanditti gaggeeffamaa jiru irratti hirmaachaa kan jiran hojii gaggeessaan CIA William haasaa taasisaniin Iraan abbaa qabeenyaa meeshaalee waraanaa niwukileeraa ta'uuf murtee isheen dabarsitee irratti odeeffannoo haaraa akka hin qabne kan beeksisan yoo ta'u, adeemsi gabbisaa yuuraaniyeemii ishee sadarkaa oomisha meeshaalee waraanaa niwukileeraa saffisiisuu ishee ifoomsee jira. Iraan meeshaalee waraanaa niwukileeraa gabbisuu kan murteessitu yoo ta'e, Ameerikaa fi michoonni ishee sochii ishee saffisaan akka bira ga'an beeksisanii jiru. Hoogganaan waliigalaa Iraan FM dureen amantaa Imaamni biyyattii Ayatollah Ali Khameneiin asiin dura biyyi isaanii meeshaa waraanaa balaafamaa lubbuu hedduu galaafachuu danda'u niwukileeraa hidhachuuf akka hin barbaanne irra deddeebiin beeksisanii kan turan yoo ta'u, haalli nageenyaa naannawaa sanaa garuu ejjennoo isaanii kana isaan jijjiirsisuu hin oolle jechuun tilmaamni olaanaa kennamaa jira. Hojii gaggeessaan CIA William dabaluun Iraan boombii atoomik oomishuuf yoo barbaadde yeroo gabaabaa keessatti milkeessuuf ga'umsa itti qabdi kan jedhe yoo ta'u, addunyaan garuu hojii ishee kanaaf deebii kennuuf yeroo hin qabu jedhee jira. Ameerikaan sochii gabbisaa niwukileeraa Iraanitti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu ishee hojii gaggeessaan CIA kun beeksisee kan jiru yoo ta'u, bara bulchiinsaa pireezidaantii burjaajaa Ameerikaa Doonaald Tiraamp 2018 keessa waliigaltee gabbisaa niwukileeraa keessaa ba'uun qoqqobbiin Teheraan irraa ka'ee ture deebi'uu hordofuun waldhabdee Ameerikaa fi Iraan kan itti fufe yoo ta'u, yeroo waliigaltichi hojiirra oolee turetti Iraan boombii atoomikii tokko oomishuuf kan barbaachisu yuuraaniyeemii haalaan gabbisuuf turtii waggaa tokko olii itti fudhataa ture kan jedhe hojii gaggeessaan CIA kun amma garuu torban tokkoo fi guyyoota qubaan lakkaa'aman qofa akka itti fudhatu mirkaneeffadheen jira jechuun sodaan gabbisaa niwukileeraa Iraan haalaan sodaachisaadha jechuun dhaadessee jira. Iraan niwukileeraa hojiirra ooluu hin danda'u meeshaa waraanaa isaa yookaan boombii atoomik oomishtee xumuruuf turtii hagamii itti fudhachuu danda'a gaaffiin jedhu tibba kanaa ogeeyyii biratti bal'inaan dhaga'amaa jira. Tilmaamni garaagaraas itti kennamaa jira. Irra jireessaan qaamonni tikaa warra dhiyaa ogeeyyiin isaanii garuu Teheraan meeshaa niwukileeraa kana oomishuuf Iraanitti turtiin waggaa tokko itti fudhachuu danda'a kan jedhu irratti walii galu. Israa'el tarkaanfii haaloo baannaa Iraan irratti nan fudhadha jettuun buufataalee niwukileeraa Iraan irratti xiyyeeffachuun imalti sodaan jedhu jiraatus hanga ammaatti ifatti wanti dubbatamee hin jiru. Iraan haleellaa misaayilaa ammayyaa'oon Israa'eliin haleelteen tarkaanfii haaloo baannaa hoogganaa Hamaas duraanii Ismaa'il Haniyyaa fi hoogganaa Hizbullaa duraanii Hasan Nasrallaa akkatee ibsa kenniteen ifoomsitee turuun ishee ni yaadatama. Haleellaa kanaan miidhaa Israa'el irra ga'e iccitiin qabamee hafus ragaaleen suuraa saatalaayitii saaxiluun buufataaleen humna qilleensaa Israa'el barbadaa'uun isaanii gabaasaa qindeessineen isiniif qoodaa turuun keenya ni yaadatama. Netanyahuun Iraaniin tarkaanfii haaloo baannaa ulfaataan akka adaban dhaadatanii kan turan yoo ta'u, kun ammoo lola waraanaa naannawaa sanaa daran ammeessuun dhumaatii fi mancaatii hamaa hordofsiisa jechuun hawaasni idil addunyaa yaaddoo isaa ibsachaa jira. Tel Aviv haleellaa Iraan irraa ishee irratti aggaamame qe'ee ishee mancaase kanaaf yeroo dhiyoo keessatti deebii akka kennitu dhaadachuu ishee hordofuun Israa'el aggaammeen ishee duraa buufata gabbisaa niwukileeraa Iraan ta'uu mala jechuun xiinxaltoonni garaagaraa tilmaama isaanii kennaa jiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden garuu michuun isaanii buufata gabbisaa niwukileeraa Iraan akka isheen haleeltu hin deeggaru jechuun isaanii ni yaadatama. Mootummaan isaanii Teheraan irratti qoqqobbii haaraa kaa'uuf akka jettu kan beeksisan Joo Baayiden akkaataa tarkaanfii haaloo baannaa irrattis muummicha ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu fi ministeerota faana marii gaggeessuu isaanii ifoomsanii turan. Akka xiinxaltoonni gariin jechaa jiranitti Waashingtan hanga tarkaanfii haaloo baannaa Iraan irratti akkaataa walitti bu'iinsa naannawaa sanaa hin ammeessinetti tattaaffii dippiloomaasii taasisuu akkamitti akka danda'an irratti mari'atanii jiraachuu isaaniidha.
akkas jechuun Ameerikaan akkasiin duraatti Israa'el tarkaanfii haaloo baannaa ishee akka daangeessitu gorsaa jirti osoo hin taane gaagama deebiin waraanaa Iraan naannawaa sanatti hordofsiisuu hirdhisuuf yaalaa jirti jedhu xiinxaltoonni. Akka gabaasam Reutersitti ammoo tarkaanfii haaloo baannaa Tel Aviv ni fudhatti jedhamee eegamu haleellaa Iraan bara darbee fudhatte waliin kan wal fakkaatuu fi hanga isaatiin dabaluu kan danda'udha. Aggaamii kanaaf ammoo xiyyeeffannoo jalqabaa ta'uu malu kan jedhaman buufata gabbisaa niwukilaraa Iraanii fi buufata oomishaa bobaadha. Israa'el buufata gabbisaa niwukilaraa Iraan lafa jalatti ijaaramanii jiran irratti haleellaa kan fudhattu yoo ta'e gadi fageenyaan lafa jalaa buufatichaa waliin wal maddii yoo qabamu hamma miidhamaa buufata gabbisaa niwukilaraa Iraan kun gadaanaa ta'a jechuun tilmaama isaanii kan kennan xiinxaltoonni waraanaa. Misaa'ilonni Tel Aviv milkaa'anii buufata gabbisaa niwukilaraa Iraan lafa jala jiru baqaqsanii yoo haleelaniyyuu gaagaamaa mudatii tilmaamuun baay'ee rakkisaa ta'a jedhanii jiru. Buufata gabbisaa niwukilaraa 5 ol ni qabdi jedhamtee kan himamtu Iraan yeroo ammaa buufati gabbisaa niwukilaraa ishee 2 tajaajila meeshaa waraanaa yuuraaniyeemii kennuuf dhibbeentaa 60 ragaanii jiraachuun gabaasaaleen ba'aa jiran ni akeeku. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoolee wayitaa hawaasaatti kanaaf qabannee dhiyaannee asumarratti qolamna. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanala YouTube keenyaa dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophii keenya like share gochuun waliif qoodaa hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.